Bismillah maqaa rabbii isa uume waan maraa ergaa keenya eegaluuf itti hirkannee dhufneerra. Nagayaaf rahmata nabii keenyatti buufnee waa isinitti himuuf dhufnee jirra qophoofnee. Waggaan ji'a guddaa as dhihaatee dhufee nurra gahuuf kunoo muraasatu hafe. Guddaa kabajamaa keessummaan rahmataa dhufaan jira jedhee dhihoorraa dubbata. Eeyyan gammachuun seensisna ulaa qalbii saaqnee qaamaaf onnee guutuun ni simanna kaanee. Yoo tarii qaqqabneef argannee carraasaa badii waggaa tokkoo nurraa dhiqee baasa. Guddaa koo kabajamaa yaa keessummaa waggaa haalaan si barbaanna si jaallachuun akka ittiin nu gahe jennee ol qabannee harkaa. Yaa kabajamaa koo ji'a caalaa hundaa kan si keessa dhufu khayriin akkaan guddaa badhaasa rabbii keenyaa ati nuuf addaa. Bakka guddaa qabdaa muslima biratti daraan si dheebotu akka bishaaniitti. Bishaanuu dhuganii dheebuu isaa bahu si argachuuf garuu waggaa dadharra'u. Madda gammachuuti badhaasa muslimaa bohaarsaa sammuuti kan qabu gaarummaa. Misooma qalbiiti isa waa biqilchu kan qalbii faca'ee ijaaree itichu. Eeyyan kunoo as gaheera tokko lama jedhee faayidaalee hedduu madaalawaa fuudhee. Gungumaa dhufeera roobni jiisu qalbii dachii xaahoo ta'ii waan gaarii biqilchi. Kanaafuu cirracha akkan taane dafii of to'adhu kan dibi sirreessi haalas mijeeffadhu. Dhufeera ramadaanni gaaddisi gaafasii ibaadaa rabbiitiif of qopheessi nafsii. Ji'a guddaa kana carraa qabdaaf geesse egaa itti jabaadhu rabbiin si milkeesse. Ahlan ya Ramadan ya shahral Qur'an. Ahlan ya Ramadan marhaban ya Ramadan. Ahlan ya Ramadan marhaban ya Ramadan ya shahral Qur'an. Yaa ummata rasuul obboleewwan martuu xiqqaanii fi guddaan kan nu dhaggeeffatu ashamaa harka fuunee nagaadha akkam jirtu. Irra deebi'uudhaan hundumti keessanii gamasii gamanaa kan nu dhageessanii baga ramadaana nagaadhaan geessanii. Ababbaa fi harmee obboleewwan keenya baar gamanaaf gama kan jirtan fageenya. Nagaa obbolummaa halaaluma teenyee baatii ramadaanaa baga waliin geenye. Hayyee ati akkam jetta jedhee si gaafata jaafiin anaa dhufu jedhee ol kahee onni irraa gammachuun simataa. Hedduu dhagammannee jenneen baga dhufte yaa baatii bareedaa waggaadhaan naannofte. Egaa saba keenya silaa ni beektanii baatii kana keessa maal akka argattanii kanaaf eegaa jirtu abdiin guutamtanii kanaaf eegaa jirtu abdiin guutamtanii. Kan keessa ajriin dachaan kaffalamu ulaawwan azaabaa hundumtuu cufamu. Sheexaanichi ilma namaa asiifachi qoraasu waa meeqa dura qabee kan garbicha dhamaasu haraama itti ilaalessee lubbuu namaa galaasu. Innillee ni hidhama baatii ramadaan keessa rabbiin garboota isaatiif daandii gaarii mijeessa. Kana qofa seetanii wanti hafe guddaadha inni si gammachiisu baatii ramadaanaadha jedhan ulaan jannataa hundumtiyyuu banaadha jedhan ulaan jannataa hundumtiyyuu banaadha. Yaa ummata islaamaa kan dhageessan hundumaa wal yaadachiisnaaf malee ni beektanii durumaa baatii badhaasaa kanaaf haa qophoofnu ammumaa. Gaafa jettu naan galle maal gochuun qaba laata ramadaanaan duratti maaltu narra jiraata. Hayyee obboleettii koo siifan hima hundumaa namoota mufachiifte gaafadhuuti dhiifama qalbii qulqulluun soomi rabbiin siif araarama. Nama qalbii si cabsee si dallansiise maraa bilbilii gammachiisi jedhiin ansiif dhiiseera. Deeniin sirra jiraannaan namarraa liqeeffattee yoo tarii akka tasaa haqa namaa fudhatti horii isaa qopheessi ofirraa baasi dafii yoo of hirkaa hin qabne gaafachuu qabda awufii yoo of hirkaa hin qabne gaafachuu qabda awufii. Hayyee waliin caqasnee dhageessanii yaa namaa ammarraa eegalaati waliif jedhaa dhiifama. Kun baatii rahmataati kan nama gammachiisu baatii rabbiin ol ta'e garboottan isaatiif dhiisu. Kan keessa rabbiin keenya waa hedduu nu badhaasee guyyaa Lailatul Qadriin hasanaa tolnuuf kaasee ajrii waggaa kumaa nurratti dhangalaase. Baatii addaa kan jennee sababa malee miti baatii qabaataaf dhabaan hin beekamne addatti. Baga geenye baga geessan warri argattan carraa ammas ittiin nu haa gahuu ni kajeella rabbirraa.
Ramadana kaleessaa warri soomaa bahan barana utuun qaqqabin akiraa godaanan hamma rabbiin katabe qofa silas kan jiraatanii rahmataa godhuuf Khaaliqni wal ta'anii. Egaa gabaabsuu fi yaada keenya har'aa sinitti dheeressuu hin feenu kanarraa ergaa xiqqoo qabna gara xumuraarraa. Obboleewwan Islaamaa dargaggoof shamarranii miidiyaa garaagaraarra warri fayyadamtani akka isin hin shaagalle intarneetiin keessan. Feesbuukii fi Waatsaappii, Iimoo fi Teelegiraamii akka ittiin biiziin taanee ji'a ibaadaaf soomii. Keessumatti iyyuu keessaa warroonni tiiktookiidha ganda sana kan jiru waan nama yaaddessudha. Dhalaalaaf dhiiraan sirbu oggum waan achi keessaa. Wanti achi hedduu nama gaddisiisaa, qalbii namaa gogsee, ija qalbiis jaamsisaa, waqtii ibaadaa irraa booda nama hambisaa. Kanaafuu obboleewwan dhufeera Ramadaanni lammata geenya hin beeknu kan dhufu waggaadhaani. Fayyadama intarneetii itti yaadaa ammumaa wal duuka adeemsisuun ni ulfaata waa lama. Dhaamsa obbolummaatii nutti hin dallaninaa, yoo qalbii nutti cabdan dhiifama isiniin jenna. أهلا يا رمضان